qabda Kakata pada bu. anasi gidduutti nageenya buudha nalli fadhe Mube. wanni harkaa badde oyi wanni harkaa badde na dubbisu akkuma kan na dubbisaa turan wallaahi na dubbisaa turani nan dubbisaa bilbilee garuu bakki harkaa badde nagatee bakka isaan jedhanitti akka inni kaddamu achi tashawwadame laan bakka inni nagatee jedhanitti Shantamatti wadaa galtee akka inni waa godhuuf natti muu akka inni kaddamu tuqaa rabbii dubbachuudhaaf asli nama miidiyaa keessa jiru keessa akka inni haadhaaf abbaa kaddamaa ture hin beekaa akkamittadha malaaniyyi bakka gatee jennaaniyyi malaan natti machuu jedhanii natti fidi jedhanii natti mataa jiru moodee narkaa bade bakka amma cufaa gurra keenyatti asli jedhee ajab wallaahi amma kuma shantamatti maal wayyaree Abbo gurbaa tante olmaa taatu mubaarakii kiyya. Duraanuu rabbi ol si fuudhe tante olmaa taatu jenna maal abbo qarri kee hin doomin abbo. amiin Qarri kee hin doomin kunillee deddeebite tabiraatu waa inni jirtu akka hin jenne gurbaan. amiin garuu maa illee akkamitti haasaame meenatti maa meena barsiisaa kataa danda'u wallaa namatti Nama juga nuti dawal dhaggeeffata. narri fadhiyaane Maalkiillee haasawtee birrii isin ergeettee ankool finaa cufate. Haati faadhee nuti dawal. bakka ani ijoolleen asii dhuftee naa qaxarti maanguddummaa wayiitiyyuu aljaziiraa tokko gurbaa tokko dubbataa jirra sinittan deebi'a baay'ee namatti tola maa eenyuun dabalu gaa sagalicha suma godhee asli sagaluma keetiin namma Waa kasitti haasee abbaa kaziinati kun abbaa kaziina qabamaa kan. abbaa kaziinaa dubbataa Ay jira gurbaa si gubbaa jira ban ila gurbaa nasri gurbaa diimaa kamataa goofaree gartee tatu nu jidduu jira malee anaaf. Pranki addaati kun wallaahi billaahi pranki addaati. Wuy maatu na kana see silaa himanne anaa arrabsaa jira waa jedhe. Anaa arrabsee mucaanii. Nama arrabsuu dhiiseette kaadhiyoo makana nama arrabsaa ture torbaan darbe keessa. Lakkii dhiisee ranje maali gamaa abbaa keetii gaa tokkoffaa haga ta'e dhiiftetta gaa waggaa kana keessa dhiiftetta jedhama akka durii yoo ol bira qabne ilaalle lammaffaa immoo abbaa keetiin yoo tumate hadha arrabsaa oolte na arrabsaa oolte nama ana yoo arrabsee radhan jedhuuni dhiiseera jedhama malee abbaadha wanti kun. Akkasitti yaada. Ijoollee waraabbattaniittu piliis akka waraabdanii lafan keenya. Waslaattochi. Aja tanama isin Ani hin hordofa OBN irratti argee beekta hedduu na ajaa'ibee sagalee ajaa'ibaati. Xiqqoo haasa'ee ka'ee ergasii haasaan isaa bakka sii galee loqonni naannoo kennallee xiqqoo akkasii miti sii galee akka warra baaleetti haasa'e inni. Cumaan naa galee qalxaafadha. baaleeti duka kiyya warruma baaleetiin gartee warra faradoon dhufu sanii garteetiin abboo gaafa oobin faradomaan duunnee bara. Bara sagalee keessan kana bare abbaa kaziina. Barti kun immoo oofuu dhabde garteetiin abboo wanti laattee mi abboon nun ooftu xiqqollee taatu maan salphifta abboo. Naali kibbaa fuudhite abbaa kaziinaa ki. Gadi taruu dide. Maaldi Abbaa kaziinaa fooloo godhaa hundi keessaa kuma dhiidhama galchisan moo hin galchin? Fooloo godhaan innaante abbaa kaziinaa. Abbaa kaziinaa fooloo godhaa maashaallah ni kuma tokko fooloo godhaa hundi keessan abbaa kaziinaa fooloo godhaa. Taalentii ajaa'iba qaba kennama addaati. Abbaa kaziinaa fooloo godhaa isinii dawwala nama biraatitti illee. Dawwale namatti. Kuma dhiidhama guutaa. biyyaadhaa takkaa jedhee yuun beeku bara waan kana. Abbaa baaroon beeytanii? Sila abboo amma gara baaroo yoo deemne dubbiin tun akkam akkamiree bichoo kiyya. Ay baanee bara. Baga baatanii. Abbaa kaziinaa jaartii qabdaati. Abboo jaartii gartee piraayiveesii bara. Piraayiveesii jirti amma. Onlaayiniin baane. Onlaayiniin baane bara. Haati faatee bilbila kaasuu dadhabdiyye. Kaaftu isaa kana rafuun ooltu siin gara mararree baakaati. Fooloo godhaa hundi keessan. Sagalee ati Abbaa fooloo baakillee achumaan nu deebisiga. Ii jira. Lakke boo waa takka hin qabne wallaahi ani.
Waa takka hin qabne. Homa takka illee na rakkistu homaallee hin qabne. Kenna wambariin hin naannoo ufumaa naannoo hin malee. Nuuf olcha. Wambariin naannoo bitanne. Allahu akbar. Saamunaa yuduu beetti jirra siin hin jenne dhuka akkuma goggoote sin. Saamunaa yudeen gadda suuqii warra abbaa kee arii fuudhee bara. Meeqa saamunaan Itoophiyaatti? Itoophiyaatti amma bara 65 bakka bakkatti wal didaa 60 illee jedhaniini. Gurbaa abbaa wal jaalanna sanumaaf 60 naa kenne amma 220 bara. Diidamni nuun irratti haftii baraan kennine 20. Handoodan hin miiccatanii? Handooteen hin jirtu bara amma akka duriimi bara handooteen hin jirtu maal osoo isiin jiraatte maal goonaan rakkanna bara. Homaa hin jirtu amma handooteen bara ijoollimatu akkasumatti bishaanumaan nu dhiqaa wayita wayita. Warri dur handoodeen miiccasaaf jedhama. Handooteen maal jirti luka kiyya hin jirtu amma handooteen bara hin jirtu amma. Saamunaan ajaaksiin jedhanii tokko irraanii tokko jira. Ajaaksii bara amma galaa saamunaa godhannee shaawuriin seennaa bara isa. Ajaaksiin galaa. Uccoo maaliin miiccitan? Yaayi. Hichuu moo? Hichuu duubee miiccinaa bara duubee miiccinan jennee maal libbaaf 20 hafaa bara. Ajaaksiin galaa saamunaa ta'e. Ajaaksiin galaa saamunaa bara saamunaa qaamaa ta'e bara. Biyya alaa deemtanii beektanii isin sana dura? Biyya alaa qaamaan hin deemne yaadaan achuma oolla bara yaadaan achuma oolleen bullollee wayita wayita. Yaada deemsa fa'aa deemtan? Abjuun amma Ameerikaan illee dhayne bara wayita kaan warra wajjin dhayna wayita kaan adda dhayna. Marraa hedduu deddeebine abboo. Ameerikaanii jettamu asiin Suudaaniyyaa jettamu abboo asiin garteettiin hin gara warra abbaa wanni duuba warra abbaa sultaan. Warra abbaa sultaan duuballee tarree bara gama ceenee warra abbaa Suleeman duuba bullee amma dhiyoo tana. Akkasii maal waa ta'e jireenyi nuun ka'uu bara amma Itoophiyaa bara dubbiin akka durii miti amma Oromiyaattuu garteettiin amma dirsaan ala kana roobni roobaa jira. Ganna amma rooba barbaada bara biyya amma kun akka jiru midhaan eeguma gaaruu ga'ee rooba dhabe. Dubbiin teenne tartiiban qabdu bara osoo asiin Ameerikaa osoo asiin ooluu dhayna. Akkanuma namni guddaan bara yaadumatu yaadni isaa oorruun ka'u. Kama dhufe jalaa galchina bara amma. Asmaraan akkami asmaraan baranaa kun akkamitti jira? Asmaraan wallaahi amma garteetiin asiin gara jihaa gara baalee kana. Kalqiin amma rooba barbaada beetu amma rooba barbaada roobatu xiqqoo isii ga'aa qaba. Facaasaa miti amma. Facaasaa miti bara midhaan gaaruu ka'ee bara qaata qorsaa afuufanii tokko moo jaalama dura afuufnee bara. Haayye. Ta qorsaallee nurra jirti birriin bara. Hin kafalle. Hin kafallee bara amma sangaa qamadii kafalla jenne. Tasaamunaallee achuma eeggachuu deemti bara amma yoo roobni kun akkanaan itti fufe amma bareeda homaan jennu bara. Mucattii warra abbaan shaa'oo heerumtee biyya alaa jirtu sun. Mucattii warra abbaa shataa bara osoo maa hin heerumin manattuu ijoolleen itti qottisuu eegaltee bara. Biyya alaa jirtu sun oo bilbilti waa ergiti. Biyya alaa jirtu suni abbaa ima bilbilti abbaalleen baraawwattee isin itti bilbiltu haadharraa achiin deemeetiin gara oddoo uranii sana garte. Achi siqeetiin haasa'ee deebi'a waan isaan haasa'an hin beeknu. Yoo maal homa facaasaa na ergedhaan wayita facaasaa. Wayita kaan waan facaasaa jedha wayita kaan waan qorsaa jedha. Gurbaan amma koofiyaa isin ibite kun Ameerikaanii jira bar. Ameerikaanii jira? Ka warra abbaa hajjiiti xiqqaatani.
keessaan na dubbisu tokko ta'etti kaziinaati yaa bara inni natti illee barreesse. Koofiyaa kennitu kennita malee man kennine jedhiin kaziinaati jesitti. Ora baajjisan Ameerikaanii deeme. Ebanne roobaa jira sagaleen kiyyan dhaga'ama garuu roobaa jira akka malee. Afa Adaamaa roobaa jira beektaa dhugumaan. Waa'ee roobaa dubbannaan roobee iyyuu beektaa. Adaamaa jirraa bara amma naaziriitti illee hin geenne xiqqoo. Eeggadhu lolaan itti seenetti fudhata. Yaayyaay. Lolaan isin fudhataa jettaa duuba. Zamanulaa kirii fi bara amma ijoolleen abbaa fi ilmi illee qixuma haasayaa bara amma zamanulaa kirii. Manni wayitinitti dhimmisa abbaa kaziinaa. Sagaleen keessan bade abbaa kaziinaa rooba jabaa ta'e. Hin jiru sagaleen. Rooba miti silkii waa goote. Maayikiraafoonii harkaa qabatte harka irraa kaasi. Maayikii harka irraa kaasi. Bakka jijjiira abbaa kaziinaa. Bakka jijjiiradhu. Bakka harkaa baan alaa harka gisee tokko tokko yoo silkiin isaa samsingii ta'e jalanii naffanamaa beektaa. Kunoo siree qullaalaa ilaalri. Amma hin jirtu. Amma argitee? Bakka kunoo algaan qullaa. Algaan qullaa jaartiin dhukkube abboo jaartiin garteetiin qoree atakaa qoree na waraane jette wayita kaan mataa jette wayita kaan ilkaan dura dhukkuba jetti wallaalle amma. Waan himaayyuu wallaallee bara amma galchuufillee ofii wanni amma ganna 60 wayi wajjin jiraanne. Hin sokkite. Sokka. Lakkin sokkine ema galchee bara amma warrumatti gaafa fayyite kootu jedhee maal godhaa miti ammaan. Yoo fayyuu diddee achiin kuttee akkam gootan? Yaayyaay. Yoo fayyuu diddee achiin kuttee akkam gootan humna jirre kanaan tabira fuutanii? Maal bara humni wayituma waan biraa dhabamti malee bara agartaniitiin wayita jaartii kana bara agas maraallee miti. In dhufti wayita kana bakka kanaa dhufti hin beeynu bara humni. Bakka jaartii kana geennaan daa'imummaa deebinaa iyyuu bara homa duriituu caallaa bara. Bareeda abbaa kaziinaa rabbi umrii isin dheeressu. Ijoollee biyya alaa jirtutti maal dhaamattamee amma? Lafti kiramti jettanii isinaa isin bira. Maal jetta dhuka? Ijoollee biyya alaa wuccaagarii jiranitti maal dhaamattan? Ijoolleen wuccaagarii jirtu gartee siniin abba'oo ijoolleen teenna gartee jajjabaachuu qabdi. Akka amma asli kiyya kana agartaa adama gurbaa magaara kaarruu asii wallaallu kana amma abbaa ija keessa laalu kana agartee. Iimoon isinitti haasayaa jira bara. Yaay. Akkatti gartee siniin wal jajjabeessuu qabdi wal bira dhaabbachuu qabdi nama rakkataa bira dhaabbachuu qabdi gartee siniin abboo. Ridwaani gartee siniin asli fakkeenya godhachuu qabdi mubaarakiin fakkeenya godhachuu qabdi. Wayita rakkoo wayita bal'oo wal bira dhaabbachuu qabdi gartee siniin abboo. Sooshaal miidiyaan katooleere. Akkaan. Akkatti gartee siniin wal bira dhaabbachuu qabdi. Akkatti wal bira dhaabbattee jennaan ammootu ta'ifii oluma jechuudha. Oluma bara qarri jaraan doomu dhimma murtii maraa ka muruu dhufe. Dhugaa rabbiis. Akkasanii dhukeedhantii jajjabaadhaa. Yaay garaa harmi isin bira haa jiraatu. Aamin. 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 Sila biyyi maa cacallisiree abboo. Biyyi waan cacallifnee beeyna waan isaa. Waraabbii wayiitu haasa'ee haasila galqiin abboo. Asin beeku. Laayibiidha bara dhukeedhantii yaayibaa laayibiidha wanni bara bishaan illee hin jiru bara. Abbaa kaziinaa
Baay'ee nu bohaarsite galatoome ishee. Ayyee baay'ee galatoome atillee asli kiyya dhugaa baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja. Makiin dhuftee galchaa jedhani warri makii meeti. Makii lakkoofsa where is makii? Nama dhibba shan na facaasistee piraankiidhaaf akka na gootan haasti. Nin booyaa dhugaa warra na laalu jiru gaafa dhujjina diddiimattee laayifii seenee haasti dhugaa. Sorry. Wallahi qofaa miti mubaarak 50 isin erga jiree akkaawuntii hunda irratti galchuu isaa ka'e dafee isin sirkii irra dhaamsee deebisee tiktook hooti 50 isin erga. 50 dhageenyaa feentii naqalee oole wallahi anu wasa. Mucaan xiqqama kanaa barka sagalee jijjiirate. Sorry ishii. Iida lafti iida. Ifama dhugaa waan biraatiif miti. Haguma si jaalan malee waan biraatiif miti. Nama hedduu jira nama hedduu si jaalan. Abshir. Asli beeksisa godhadhu hayyee. Beeksisa godhuu asli. Hayyee guys viidiyoo amma post godheetu jira amma jira. Deemaati dura dursoo share repostii fi duwit akka gootan kabajaan isin gaafadha. Kaayyoon viidiyoo sanii namoota dandeettii qabdan garuu osoo dandeettii qabdanii hin beekamin TikTok irrattis Facebook irrattis beekamtiin harkatiin saniif carraan banamee jira. Nama wallisuu danda'u nama sagalee wallee qabu wallisuu danda'u fi nama komeedii diraamaa hojjechuu danda'u nama dhiichisa aadaalee adda addaa ni jiraami kutaa 11 danda'u yoo barbaadan nama danda'u just aadaa ta'uu qaba. Nama tokkoffaa beef qarshii 300 dhiiraa Itoophiyaa yookiin immoo doolaara 3,000 nama tokkoffaaf beef kan badhaasnu yoo ta'u kanaafu nama dandeettii qabaniif feemasii ni barbaachisu baay'ee nama dandeettii qabu ijoollee maaliif follow dhibbata kan qabaatiin just dandeettii isaa san ittiinis beekama ittiinis badhaafama waan ta'eef waan amma post godhe deemaati share duwit godha ijoollee dandeettii qaban Instagram linkii maakii orroo jiru akkaawuntii TikTokii jala kaayetiin jira follow godhaatii keessana dubbisa ammas gurmaahuu qabdan jechuun tiimaan dhufuu qabdan nama tokko osoo hin ta'in yoo barbaadan nama 5 yoo barbaadan nama 10 taatanii dhuftanii nama 10 walitti qabdan keessaa walleedhaan moohuu dandeessanii yookiin immoo dhiichisaa moohuu dandeessanii yookiin immoo diraamaan moohuu dandeessanii jechuudha. Kanaafuu eenyu akka maallaqa sanyaatu kan